Isu arrayoo seefuu rakkate tokkoffaa irratti dura dhaabbattu ana bas yaada san maaliif jette maalirraa kaatee jette maaltu isii dubbisettanii nagaafachuu qabdan malee akkanuma yaada kannachuu hin qabdan waan inni irra dhaabbadhee jeen qaba waan inni irra dhaabbadhee jeen qaba akkaan jecha san jiru tokkoffaa irratti hunda daawwattoota odoon ta'in nusa daawwattoota warra koomantii kannee fi warra kara keeysaatiin dhufee natti barreesseetu jecha sanna jechisiise akkachi jala koomantii kannitan sanitti duniyaa maalii fi akkumachi jala koomantii kara keeysaatiin waanaan jechaa kara gubbaarra koomantii biraa balleessu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtu isin jecha jirra baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne isin jecha eeywa arroo duniyaa maal qabattee dhufte maal jechuu deemte jechuun keessan hin oolamu wadin jechuu deemu yaada isin kannattan yookaan duniyaan akkas jettan sanitti tamam yoo namni dhibbi takka koomantii barreedu si barreesse yoo nan kalatarra jiraadheewu dhibbi takka koomantii barreedu si barreessa yoo namni dhibbi takka koomantii kalataa si barreesse gaggara galchee si barreesse gaggara galchee namaa barreessan isin jechuun daawwattoonni keessaafu tokko wal ficcisiisaa jaamti. Ummata wal nama ficcisiisu. Keeysaan dhuftanii duniyaa akkamitti seefuun itti seentee saartuun itti seentee akkamitti seente qophaa'ettaa inni qophaa'ettaa akkamitti firraa qabuu danda'e akkamitti boonsaa fi jaartiin boonsaa ta'u biratti argamtan wanni isin dalagu jirtan tun maali jechaa kara keeysaatiin barreessaa koomantii jalatti yaadni isin kannitan maali isin jechuun nama waliin ficcisiistan. Yoo tokko ol jettan nuti keessanuu yoo tokko gajjee jettan la nuti jechuun nuti warri keessaafu nuti warri jiru nu wal beeka yaada san eenyuuf akkaan kanne warra koomantii seefi warra kara keessaatiin na dubbise tamaam santutu yaada san na dubbisiise laakiin isin duniyaan galata namaan beektu isin galata namaan beektan galata namaa isinis nutti nimtan tamaam. Namni isin wal ficcisiistanis hin jirtu. Yaa baluuti jettanii warri gizee asirraa boochan akkasitti gizee namni boo'e namaa hojii boo'u gizee namni gadde namaa hojii gaddu la yoon an boo'es khalaxa irratti nan boo'e duniyaan tun irra maaliif boochi khalaxaa isii boochisiise moo akkanuma firraa boochi moo jaati hattaa yoona taateewu jala seenaa yaada kannaa malee akkanuma waan afaan isin dhufee sinaa seenaa. Isin yaada adda namarratti hin kannina. Gabaabduun tamaam sanumaafu yaada isin kannitan yookaan warra keessaan na dubbise tamaam santuutu yaada san na dubbisiise. Akkuma yaadachi jala kannitan sanitti kara keessaatiinis yaada nagaamaan kannina. Warri yaada kara keessaatiin akkamitti seefuu waan akkasii dalaga. Seefuun akkamitti waan akkasii dalaga. Seefuu fi saartuu wal quba qabanii akkamitti seenuu dandeesse. Akkamitti dheengadda duniyaan nurraa gadhiise jaa seefuuni arra isii harka dheeyte akkamitti gadhiisuu dandee warri jee eenyu isiniitu akkaanan dubbadu na godhe tokkoffaa irratti nama walitti hin dhaqinaa nuti warri yaman keessa jiru wal beeyna akkuma wal beeynu sanitti isin biyya adda addaa teessanii yaada adda addaa namarratti hin kanninaa tokkoffaa namni abbummaan fedhee yaada adda addaa yoo honne nuti yaada keessan koomantii sifirraa cufuu ni dandeenya. Koomantii sifirraa cufuu ni dandeenya. Laakiin abba fedhee koomantii barreesse, abba fedhee ol garagalche, abba fedhee gaggaragalche warra kabajaanuuf qabuuf kabajaa deebisinaaf malee koomantii sifirraa cufuu ni dandeenya. Sanumaafuu waan hin taaneen gocha adda addaatiin gocha nama suukanneessu barreessitanii silaa akka isin koomantii biyya adda addaa teessanii barreessaniin yaman keessan biyya adda addaa teessanii yaada adda addaa hin kannina. Namni koomantii teessan laalee gowwaan meeqaatu wal fixu jira. Tamaam sanumaafuu koomantii adda addaa teessanii miskiina walitti hin dhaqina bikka adda addaati. Nuufi seefu jechuun waan hin jee isinii himuu qabu. Nama isin koomantii adda addaa barreessanii waliin neexanii takkaan na aarse. Warra harargee sana jalaa taa'ee isii dadhabee. Tamaam nuti bikka tanatti harargummaa fi yookaan gosummaa fi yookaan biyyummaa dhoyne social media irratti dubbanna. Dubbii gizee dubbattee ofete keessaan
deebisaa kanniif warra argee jiran deemin jii. Tamaam akkuma amma dura keessaan deebisaa kan nuuf jirtu san gartee misiin beeka ati takkas jettu laqlaaqa siin beeka yaada san kan nu jirtu siin beeka inta akkam akka taateen si beeka yaada amma dura ati Seifurra kan nu jirtuun si beeka hara keessaatiin harargee waa'ee harargee harargummaa irraa gabbu'i nuti waa'ee harargummaa haasawutti hin jiru dhimma keenya haasawu jira wal bira jirraa wal beeyna sanumaafuu biyya adda addaa teessanii waan quban qabne irratti yaadan kannina duniyaan nama galata namaa wallaaluu miti duniyaan nama kabajaa namaa dhabee miti arrallee nama kabajaa namaa qabu nama namni hunnaaf dhaabbatee beeku nama galata namaa beeku amma immoo ka dogongora na nageenyu isini akkaan dogongora eenyu na godhe isini an dhimmatiyya deebisaa san namaan deebiseef hin qabaa namni deebiseef san irraa faama deebisaan an deebiseef san isiniif odoon ta'in warraan deebisaa san deebiseef jira deebisaa san ni faaman tamaam isiniif haa gortu hin gowwoomina namni hunnaaf dhaabbatees beeku saniifu ichi teessanii siifi Seifuu duniyaa akkanattanis citaan qallaan tokko kanatti nu hidduu hin seenu citaan qallaan tokko akkam naafi Seifuu hidduu hin seenu waan hin fedhe juun waan fedhe naan juu nu lameen jidduu titichi nu hin seenu waan isin hin galni jira dubbii adda baafadhaa dubbadhaa akkaanan say wayyaanuma jaabsistan yoo namni dhibbi takka nama arrabse dhibbi takka guutuun nama arrabsaa meenuma laala way isiniif rakkoo qabdanii qab yoo dhibbi takka guutuu leenca duniyaa kana dhibbi takka guutuu leenca duniyaa maaf kannita maal rakkoo rakkana laa duniyaan irra khalaxa maal khalaxaanan qabu jala deemaa kannaa malee tamaam arra duniyaan jabdu arra duniyaan miskiina yoo nan argarraga taa'e mimaan hik jee boo'es ay miskiintatti inni boochettanii boocha miliyaana takka nag jala gadhiisan yoo namni takka immoo koomantii gaggaragalchee naa kannees dhibbi takka gaggarri galchanii naa kannita laa akkanan ta'ina odoo addan baafanne odoo dubbiin tun addan baafanne duniyaan maaliif jette yaada kana maaliif jette namni takkaalama namni aqlii qabu yookaan kasammuu qabu isiin tun maa irraa kakanee teettanii yaadichi jalatti duniyaa arra yaadni keekun maalirraa akkana jee jettanii yaadichi jala kaa'uu dandeessan yaada keessan san isiniif hin deebisa jarjartanii waa namaan hin jiina nuti nu arrabsitaniis waan nu faarsaniis nu arrabsitaniis nuti nuuf tokkuma tamaam nuti dhimma haasoynu gizeen haasa'u jecha kana eenyuuf hin jee eenyuuf akkaan jee abbaan jeefsan ni faama abbaan jeefsan ni faama nuti wal beeyna waliifis ni beeyna sanumaafu isin biyya adda addaa teessanii hin kalaxinaa nama walitti hin buusinaa nama meeqaatu akkas ta'ettanii sababaa keessanii wal fixeetii nama walitti hin buusinaa ani waan jaan arrallee waan jaan dhugaan jaan arra walitti buuftanii nama kana deemmataa dhaqee namni san guyyaa lamaa sadi booda dhaqee walitti araarama isin iddoo tanan lafatti naftan sanumaafuu waan nagiyaa hoomantii nagiyaa ammaa hoomantii gorsaa ammaa hoomantii namni beekomsaa fi gorsarraa fudhatuu fi barnootarraa fudhatu san kannaa malee akkanumatti isiin tun gowwa isiin tun nama laanjaniin beeytu isiin tun nama galata namaan beeyne silaa guyyaa takka masalan yoon nama galata namaan beeyne yoon ani nama gowwaa yookaan nama humaan beeyne ta'e masalan ani nama humaan beeyne isin nama narra waa beeku duniyaa maalii fi akkanaa fi akkana ta'e yaadachi jala kannitan yaada keessan isin waa duniyaan tun duniyaa akkam akka taate duniyaan ta'u makalee aywaa duniyaa si jaalanna si qabanya leenca teenyatti san arra maaltu hanqasan qate yoonan kalata qabaadde yoonan badii qabaadde duniyaa ati kalata qabdaa kalata keessan irraa taa'e ilmi namaa namni nama jee akkasitti beekan duniyaa arra kalata qabdaa kalata keessan dhaabii akkasitti beekan duniyaa jechuun nama rakkataa cinaa dhaabbachuu ture amma duraa sana beeytan nama roorroo namaa danda'uu siiniti roorroo tiyyallee hin danda'u anamma namni harka dhibbi takkarraa dur waa'ee namaatii fi waa'ee dubbii namaattiin seenee tamaam namaa wajjinillee wal geewu ture sababaan dubbii namaa seenee dubbii namaa godhuu turettiin dubbiin illee nageessi malee akka nama takkaatti takkaa roorroo namaa tiyyallee tiyya alaa jambi godhee tiyyattu roorroo namaatis hin dandeessu
namni bira rakkachuus duniyaan akkasuma akkuma beektanii hin dandeessu. Akkasini namaa fi nama waliin naqu. Namaa fi nama waliin naqu nuti nama tanaanis waliin seenuu miti. Nama tanaanis jecha walii deebisuu miti. Akkuma nama duniyaan nama kabajaa namaatis wallaalee yookaan godhii namaatis wallaalee miti. Isinichi ta'isanii yaada kan nuti nuti wal bira jirra. Namni kun hanqamta kanaa cinqame. Hanqamta kanaa naajee dhaabbate. Hanqasiin beekan. Nama isinitti himtanii yookaan nama duniyaan galata namaan beektu jettanii koomantiidhaan warri barreeffamni harki barreeffama beekuuf warri barreeffama beekne hundi yaada kan nu miti. Sanumaafuu yaada keessan hundatti warreen hundi keessanuu galatoomaa. Wanni isiniin juun qabu. Leesh wantoota keenya akkumaan isiniin jee akkumaan yaada isinii kanatti yaadni kiyya kun hangam takka yaani hangam takka fudhatama qaba. Gaseentanii laaltanii san booda deebisaa isinaa kan nu dandeessan deebisaa isinii kan nuudhaaf qophii. Duniyaa maaltu akkana si jijjiisiise maaltu si dubbisiise maaltu si lolchiise maaltutu hiccitiitu saayifuu fi saartuu jittuu jira si echisiise deebisaa isiniifin kannaa nagaafachuu qabdan ture. Waan inni irra dhaabbadhee jeen qaba. Akkasuma irra guddaa yaada san akkaan jiru akkuma gaa irra deddeebi'ee isiniin himu. Daawwattoota warran tokko jira warra karaa keessaatiin dhufee maali duniyaa saayifuu fi isii jidduu hiccitii maaltu jira jee as kanneen jira akkuma isin yaada kan isaniitiin asiin ol bee eeywaa anoo yaadni isaan lamiin jidduu jiru maali akkamitti itti seente zaan itti seente eeywaa duniyaan dheengadda yoo harki cabee jira ani isaanii beekuu baadhee gadhiise arra deemtee isaan harka dheete akkamitti isaan harkaa baati yaada jiru dubbii tana dubbachuu jira yaada fiidiyoos jalaa kaasaa ilaa xumuraa fixaati san booda yaada nattis kannaa isaanittis kannaa ani jechuun kun inaasin aarsu deebisaa alaa kullee alakkumaan isin ijee deebisaa namaan kanneef hin qaba homan dandeessa nan aarsitu ani namaan yaada kana deebiseef hin qaba yaanni abbaa deebisaa kannee deebisaa harkatee jira jeetii yaada isin alaa kullaal galatoomaan isin ijaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya yaanni kiyya karraan tana kana fakkaata inshaallah duniyaa sirriirra hin jirtu yookaan ammallee khalaxa jirta yaanni ati haasa'u jirtu kun hin ta'u warreen jettan yaada kannachuu dandeessan sanumaafuu waan takka isiniif ibseen jira na fakkaatti inshaallah nagaan nu tura.